Maaliif uffata guddaa kana uffata Arafaat? Ay, wala ba sa bum? Okay, Arafaat tana garaan qabdu, duwidaan qabdu, Arafaat normaala. Akkam isinii taate? Okay, amma gartanii amma Arafaat tana kunoo nama ulfaa isin ni beektanii mi? Uummata kiyya. Warra ulfaa ture isin waan taateef shamarri tun guutuun ulfooytee jirti warra jala jiru kuni. No, ibsa maal mallattoon ittiin beekan maaltu jirame amma nama kana viidiyoo baasanii maaliif mallattoon amma ulfaa isiin ulfooyte jettanii irraa beektanii waan jiru ni qabdanii. Dhiifama asitti himu. Isummaan osumaan saabuunii uffataa miiccan bitadhu gadi deemuuti biiree shagirgaatee of hojii afuriin irraa beenaan jedhe. Doktora Minaamoo. Baatanii dhabbatee irratti hin ta'u walii ilmoon ittiin ta'u. Arafat, waa hedduun naaf garuu sirraa fakkata. Wanni irraa fakkatu isin dhadhana dibde. Isin dhadhana dibde. Ani dhakaa dibe. Ada kau dia harmallah ibu pun harmallah pun ibu boy. Okay, Malah di aku nama harmallah sebab saya itu buruse. Pokoknya babaka kasure Bangali. Pokoknya arganto le saya itu buruse. Fakir dira faida kasar warna karton. Ajawa tortora babaka. Dagal ti cagura mitata. Bili saya galci jalib sa. Bili saya la ili leader badu jin. Ili leader. Yo tane on tane. Ilmu apa di fikiran nanti. Hari sani mesti jadi cakap cakap mesti syukuri jadi tada gepa tu. Akan syukuri ilmu gerakap di nafsu lama. Arafat ikarsi kumata kakene ni. Umat akan butuh tiada. Syukuri aku tak kena syukuri anja cura. Gurba arsi di tirum teja sana mati tirum tel kan ibu ya bersih citin kami ruku bersih citin tidak ruku di gadam pakat. Syukuri yang marah cura. Ati amma dhaggeeffadhu Arafaat feetee ulfaa'uu baadhu yoo ulfooyte ilmootee garraa'uu dhalteet ilmootee adda baay'in yoon ulfaa'in wanni ilmoo dhaltuu hin jirtu ilmoon ati dhaltu hin jirtu. Siya battara arrarra. Siif izaamne arrarraa si izaamne as booda baatii saddeet takkaa torba gisee geesse torba booda ilmoo dhaluu baannaan laa torbaa mitiiyu baatii afur shanitti garaa namarraa mul'ata baatii afurii shanitti ol ka'ichi deemsiin jennee garaan sirraa mul'atu baannaan. Garaan qabdu namuu gabbee Oromoon dhiifama si haa gaafattu. Warri ati garaa qabdii Arafaat akkasii jaanii dhiifama si haa gaafatanii. No ibsa asirratti amma fakkeenyaaf viidiyoo baateef maaliin beekaniidhaaf viidiyoo baate siin jennu maali beekumsi namni viidiyoo ilaale beeku tokko. Garaa yoo qabaate akkamitti hin beeku? Garaan ilma namaa tokko dubartoota ji'a sadii gadiitti hanga ji'a sadii bira kutuu maal irraa beeka namni. Gara ji'a afurii himanii barre amma ulfaa hoo. Nageeffa Arafaat nama neemi isin nama beekanii nama beekama ijoollee. Abaan dawwaliin. Oo ijoollee keessanii beekanii nama beekama ijoollee harka keessa jiranii. Irratti hin cufin irraa kaasiseen jedhii miliseen hangati. Isa boo mataan qabdu siin. Miliseen taminiin naqamee natti nagarsiisa. Milisee ergaddu lakkoofsa godhaa. Dhimma kana eenyu miidiyaa fide? Eenyu miidiyaa fide jalqaba? Ijoolluma tana. Korma marraa. Asaalmaa miidiyaa fide jalqabumaa. Abbaan gidduu osoo jiru akkamitti qo'ee warri Dubaay rakkata qo'ee. Kana gaafina. Osoo waan kana duraan jalqabumaa jira. Mee biliseen taminiin galchaa lakkoofsa godhaa jiin takka maqaa kee abarreessitu biliseen. Wallahi billahi sibiluman. Inna kababar ishi. Kottuuti ababaa darbii jokkoo darbi. Nageeffar siima. Qoy jallis nageeffadhu jaalibsa. Tika bajalleessa jaaladha reefu miira keessa galee shaarba ofirraa boodee lolee takka farratti jechuudha na shakkitanii miti. Mana godhaati. Duubaayin keessa nama godhaati halkan kana haa ta'u bariisaa haa ta'u fudhanii ana maraan maran. Kalaas wallaa dhumatee. Dhumateera. Okay. Hayyamtee kana. Badhaamitti. Wallahi. Okay dhiirti anaa dhiira jettu. Dhalaan anaa dhalaadha jettu. Yoo maal godhanii ajandaa godhanii. Obsa karaa xumura karaa gabaabaan dhufan. Dhiirti anaa dhiirata jettee Dubaa keessa jirtu. Dhalaan anaa dhalaadha jettee Dubaa keessa jirtu. Kottuu fuudhii nu maraan marii ulfasii nu agarsiisa. Of course. Dhumatee. Kottaa nu maraan mara. Amma akima nu geessa nu maraan mara kottaa ulfasii nu agarsiisa. Of course. Namni onnee qabu kun ol kottaadha. Lakkoofsa kudha adda. Laal tokkoffaa dhageeffadha sitti hima. Namni si qarqaru barbaada maallaqa ergaa fi dooftora godhaa fi anu wajjin deemna hamaraan marabtu ulfirratti argamu kalaas.
Dhumateera. Ammaachi waan ulfeettanii asirra deddeetanii gisee 99 turtanii. Ilmoon bilisa takkaatu. akkanatti teenyee nu maramaruu hin dandeessanii doktora san bira deeytanii. Rakkoo qabbilee eegaa kaabinaa isaan maramaranii natti fakkaate. Qarshii meeqa yaa? Qarshii meeqa? No, seera doktorrillee ni nayyamu. Seera doktoratti nayyamu gaa'oo doktora lafa jalaa taate malee. Maal jechuudha? Yeroo maramaramte wuxxeetii isinii erginaa wuxxeetii asirra isinii lattamne maallaqa ergaa maramaruu isinii. Kunis jaaramni. Wuxxeetiin tun maali? Yaa ibsa ajanni wallahi. Amma biddanii doktorallee laayifii barbaadanii. Ay narosda arbat. Narosda. Narratti dawwalin amma da jasba. Pada silaafoo shandaa barbaadanii. Na narosda leo. Ana takko. Pada jolle. Oi Fatia lubbu koy na tulfuna Fatia na Fatia wala oi. Ana narosda. Demit. Fatia ni mudadi. Lagi mana? Fatia Salam alaikum. Fatia osoo dhiirri Oromoo kutaa 11 addunyaa dhumte caalatti ni heerumu. Maalti? Ana to heerumtu lubbu. Kafatia kana dalatu. Na kataba kan si dapat jiru. Di saram di. Na dunggo shita dunggo na darb. Mwah. Ha arab. Demi. Ajandaan torbee tokko akkatti Caala dhaggeeffadha. Anama maqallee na badee maqallee na balleessitanii hojjettii teessan nama godhaa fi ijoollee teessan biratti narraa fudhadha. Okay? Fatia lubbu foolon adeemsi na fadhi galla. Fatia foolon adeemsi. Deemsiniif caala osoo duddeessa kan madalti. Na adeemsi arfat nageenyi sana. Arfat taayimoo. Oli qabu bana yaa taa'e. ibsa wantoota gaafuma duraatu kuma taphatanii bara osoo gaafa duraatu bakkuma saniin achumattuu dhiisanii. Akkatti ajandaa hundaa. Jalqabu moyrii baake. Uskut. Kun siif dubbataa jira war. Deem. Isin nama dubbatu fa dollaan ta'e. Bisikitii waan dubbiyaa soituu hin jibbaan. Warabbal kafiini jagna bakka. Arabate waan dhaabbilaa isa inni akkuma na dooma. Arafat. Uskut caala callis. Dhiirri takka waan dubbate irra hin deebitu. Akkuma na. Aaree ji'a 99 miidiyaarraa ay dabbareem. Arafat. Wallahi billahi suuraatii duuba kaayina migisee ta'u na dabbaraan. Bakka. Ish. Ummata suuraa namaaf duura kaayimanii baraariin hin baaneef. Anama dofturaadhaaf qabu. Gurraachomtee jirti intalteemma. Maaltu kasi gurraachomte? Ifaafee san jirruuf mala shuu. Duraan deemtudha. Duraan diimtu mee wanni nu as baase mati mee ati Fatia nu as baase Fatia nu baase meeti. Fatia osoo duutee sagalma ta'e caalatti ni heerumtu. Aboo Fatia nu as baase nu baase. Ayi. Afaaf. Fatia nu as baase Fatia wajjin haasa'e. Fatia lubbu. Fatia wajjin haasa'e. Walla caalaa nama ni fattu. Caalaa na farfataa. Fatia. Farfataa beerta. Aboo beersi haa baraabaru qaalittiin na qabda moo waan gaariitti. Qabda moo waan gaariitti. Hayi. Ishi jana jira. Fattu si taate. Fatia. Silamaa dheedhe. Fatia nu. Bakka si jaalatteetti lubbu. Dhalaan takka dhiira takka dheessinaan jaalatte. Bakka na jaalatte yaa rabbi wallah na jaalatte. Inna fooloo adeemsi jiin. Bishaanee nooyi. Bishaanee miti. Tadheen gadi jaalatte. Aboo si malee nama tokko beeku jiiniiti fooloo adeemsi jiin rakkoon qabu. Katalee oo. Sirba mbooyi tokko kan jaasaa. Asbaas wajjin haasa asbaas maa hotti wajjin haasa iyyee lubbu. Fatia. Kan sagalee wajjin harameeti. Nanachi kan sagalee. Wallahi billahi caalaa yooti Fatia fuute akka nama jilbaan jannata seeneeti. Kare ati natti ma way ani no mahabbat Fatia. Fatia anjani. Fatia. Amma daga ada ajanda cufne jira ajandaan dhumatee jira ajandaan cufame Arafat garaan qabdu kuno normaala teessi amma sintala bareeddu intala siqomantoota na bira jirti kanaafu intalti Fatia jaaniin tun jabdu akka dhiiraati haasawa siitii fi tapha sii qofla sii hundi an keessaan wajjin haaseetiin harkee kanaaf intalti tun umurii haadheerattu
Arafat Umri yoo dheerachuu feete. qaba miti jaalibsaa dhaggeeffadhu waliif yaannaa mi umri dheerachuu qaba miti Dhagee waati abbaa beera hedduutiiti dha jala si abbaa haa beera. barabbaru qaalicha na qabe malee oo qaalicha dabee isa kan itti Oi, jaalibsa akkasii miti dhaabbadhu waan Amma fatiyaa tana fooloo godhaame fatiyaa tana fooloo godhaati. Keessaan hiijaa miti yoon bareedu dha. Namni kumsa diina jirta tun fatiyaa tana fooloo godha. Caala fooloon gadiif caala. Waybii caala miti. Waan hin deebisini caala. Maal baana? Hiriyaati yaa miti. Way deebisite. Guyyuma lama sitti haasa'a. Rakkoon qabu. Okay. Fatiha yaa aboolaa kun hojiin na jaalatte haa Arafat ati si dura haala qaalichi suna barataa Fatiha Walaa caala sun akka firiin jaaladhu. Wayye. lubbuu dhagaye waan Arafat jettu dhageen Arafat hujuma sii kana dheengaddaan xiqqoo sii qeeqesanumaaf kanetti nafattisuuta Oo walii damiina. Damiina leenjee gadi. Maal eessitee maal eessitee hin jaalatte jaala? Anis nan jaaladhe Fatiha Awoo jarana. Fatiyaa keessaan dubbifnaati. Fatiyaa fooloo nu deebisiiti. Keessaan si dubbifna. Keessaan jireenya hundaa waliin haasofnaati. Jaalibsaa deebisi. Jaalibsaa deebisi. Jaalibsaa. Jaalibsaa jechuun. Anyoon si fuudhan baasu. An jaalibsaa fiidoo. Jaalibsaa fiidoo dalagaa. Walaa bila jaalibsaa Akana yoo deebisi. shandaa nu godhattani yoo ani illee sitti balleetti dhiifama naaf godha. Caala Yoo dhiifama gaafate. Arafaatiin isinii miidhamoo Arafaatii teessan bakka gootanii narrafachuu dandeettan waan isittanii naarrabsitanii Fatiha gisee isin bira teessee caalaa fooloon godhini caalaa dhiifamu gaafatanii sin jettu maal jechuudha xiqquma sitti hin dhagahamu. Qaamitti natti dhagahama miiran taanatti natti dhagahama. Biiraan taane hin jenne. Kanoo. Nurraa dhorke kan hidduun seenne gaa walii galle ajandaan bara Arafat dhaggeeffadha ajandaan bara Arafat raayyitan amma dhumatee jira wanti akka miyyoo wanti isin gara qabdu hin jirtu akkuma reeffa isin hin jenne kana booda irraa yeroo miyyoon haa jiraattu isin irraa amma kana jira Walumaa galatti piraankiidha. Piraankiidha walumaa galatti. Baraanki taatanii miidiyaa qabbana amma dhaggeeffadha warra jira jirtan ala buukum amma tokkoon keessanii gabboo haati asirra jaalisa deeqaa tokko naan ummata dila kanatti waan dubbadhe yaada kiyyan dabarfadha ummanni as jirtanii jala kana jirtan hundi keessan ummata argee garteetiin akkasitti dhumu jiru sanii deemaa sagalee ta'a guutuun keessan ummanni bahaa Yeroo takka asuma jalatti firii ummata argee firii jimaa argee jaa. Firii ummata argee firii jimaa argee jaa. Komantiidhaan as jala guutuun keessan. Fatiyaan illee fe'amma sidhaam sagalee haa taatu jimaan argee. amma na dhaggeeffadha hundi keessan dhaggeeffadha warra jiran kan jirtan hundi keessan deemaa ati sagalee ta'a hundi keessan gartee daldaltoonni kan karaa dhumu jiran san nama waan ta'eef ajandu kana keessa buufanna isin galee miti soo kanaaf hundi keessanii arra jiran sagalee ta'a. Beati na farsinii seeraan haasa'e. Hanga dubbii yaasoitan maaliif deemtanii jimaa kasanii sagaleen ta'edha. Dhugaatti ayyee talubiyya tanaa turre fardii talubiyya tanaa irra fardii dhenne talubiyya ni ga'u hin jirtu lubiyya ni jaalannaa Firii barsanii. argee jaa jalatti firii argee Firii jaa. argee jaa. Komantiidhaan firii argee jaa. Mee caalaa obsi xiqqoo. Caalaa obsi. Ummata nama kuma lama as jiru kana. Kaniin argu kana. Waada dhaggeeffadha. Ummata kiyya. Rabbii jechaan isin dhaammadha. Ani sarramsiisin. Feemasa feetan jala yoo dheeytan. Feemasa feetan jala yoo dheeytan. Kachi kuma Firii jimaa hararge jedha. Firii jimaa hararge. Firii jimaa hararge. Abbaa feete jala. Maa Abiyyi Ahmad isaa laayifii jiru hin deeyin. Maa Jawaar Mahmad isaa laayifii jiru jala hin deeyin. Firii hararge firii jimaa hararge jala barreessaa dhageessanii bakka deemtanitti hanga jimaan hararge gatii argatutti hanga jimaan hararge kabaja argatutti firii jimaa hararge jechuu abadan nama dhiisna. Kana waadaadha rabbiin isin qaba rabbiin isin dhaamare dhageessanii komantiidhaan isin gootota waan taateef. Jaalimsa hawaasi gaafadhu. Raa gaafadhu. Sila biyyiin laayifiin ni seenaa. Oo biyyo Fatihaa jettu sana keessiin giriin nu godhe yeetiin giifti manni jaalibsaa hedhaadha lubbuuf Fatihaa yee qonjo. Fatihaa wallaa caalaa dubbiste wallolla. Manni kiyya giiftiin hidhamee. Dhuguma si jaalataa si dhungatu. Ta dhungoo. Way ji'a takka guutuuf na adabe. Innaa lillahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Aboon afuufin. Aboo rabbii sinuu mijaasa koppiliinki na godha ji'a takka guutuu sadaqaa kadhachuu hin danda'u ganaa kalas. Aboon sobiin. Wallah bilaa. Carraan hubante ayyee carraan hubante hanga ta'ee tokko irraa gadhiinu sadaqaa harata. Chala video nara. Caalaa. Nama qarqaaruu jira, nama cinaa dhaabbachuu jira, qorichi 500 kanuma ulfaan ofirraa baasanii gaabeeti.
Okay, galatoom. Qorichi dhibba shanii isaan jaan kuni maali qoricha kana addanuu baasi? Dua fakkeenyaaf amma qoricha namni mucaan kun waanuma fedhee ta'ee jaalalaan haa ta'u obbolummaan haa ta'u na qarqaaree jedhee maaliif isiin akkasitti jijjiirtee maqaa keenya balleessuu barbaaddu waan ta'eef asitti mee bar tokkoffaa wanni isiin ol bastu jaallatsa hoo jiraate kana qofa siin jedhe. Okay. Inni kuni ka ulfaatii miti kanuma jaalalaan takka obbolummaa walitti dhuftanii jechuudha. Sagaleen isin obbolummaan na qarqaara. Okay, qarqaarsiin obbolummaa si qarqaaree jechuudha mucaan. Namni itti dawwalee wajjin mucaa wajjin haasa'e eenyu? Si immoo doktora Hiriyaati. Deem doktor maaliif deemti miti doktor nurraan baratte. Sibira jirti amma isiin? Hiriyaanti yemmuu. Ni jirti. Jettee nooqan. Kootu. Zinnaashi? Woi, Zinnaashi nagaa jirtaa? nagaa galata akkamiti? Nagaa nama viidiyoo bahuuti? Lakkin bahu. Dhimma naa qabdas mara nagaa fadha. Okay. Miciyyoon sagalee miciyyoon nu dhageessifte sani sagaleen san wanni ati mucaa dawwaltee mucaa wajjin haasa'iteef maaliif? Mucaa wajjin kaasa wayif mucaan akkuma obbolummaatti wal beekan waan ta'eefu sababii si rakkattee sababii dhukkubeef gargaaruu dandeetta. Mucaan kun waa'ee dhukkubsateef lubbuu ishee akka hin balleessine dubbadhe malee waan biraan dubbanne. Okay, wal jaalatanii jechuun isaan lamaan jaalalleedha jechuudha. Jaalaltu wayitu hin jirtu obboleessa kiyya. Jaalallummaan ijoo mucaa saniif isii jidduu takka hin jirtu. Hin jirtu. Okay, hin jirtu. Eessa wal baran mucaadhaaf isiin? Asitti suuqii onlaayinii. Okay, online irra wal baran. Gargaarsa san nama dhiiraa maa gaafattanii bisiin shamara akka jaalalee takka maan gargaarin akka saayibaa takkatti. Itti dhiyaanna sirriitti waan beekuun gaafadhe. Okay. Isin tuliqii gaafate malee mucaadha waan saayibaa keessan ta'eef waan obboleessa keessan ta'eef isin gaafattan malee arafaatiin gaafannee jechuun isin akkuma saayibaa tokko nu liqeessi jettanii ni gaafattanii. Yaa. Okay, galatoom. Miciyyoon tu yoo duute itti gaafatamta maaliif jettaniin? Eenyuun? Mucaadhaan. Meera bakka miti irratti gaafatamte garaa sin nyaattu wajjin inni rasiin jedhee malee jedheen malee. Bakka kamitti kana mucaalaan yoo mucayyoon kun duutetti gaafatamta ka jedheen. Garaa sin nyaattu intala ka waliin nyaanne dhugne jedheen malee. Okay, hayyee. Piraankiin isin lamaan jidduutti piraankii hojjenna jettanii waan wal mari'attanii qabdanii pirankii fakkeenyaaf akka nama pirankii godhutti. Mucaa waliin moo? Mucaadha waliin haa taatu Arafaatii wajjin haa taatu Fatihaa wajjin haa taatu waan kana pirankii goonaa jettanii pirankii irratti walii galtanii jira. Ni qabne. Okay. Pirankii irratti walii galtaniiti pirankii waan kana hojjennaa jettanii akka ajandaan babal'atu Arafaatii fi mucaa san jidduu pirankii godhuu yaaddanii jirtanii. Yaa pirankii aduuf uummata bataabbatuuf malee Arafaa turfa wayilee sin qabdu. Lammatas mucaaniif jaalala walitti takkallee hin qabanii. Kanaarras boris. Walumaa galattuu wanni deebaa jiru kun piraankiidha jechuudha. Wanni Arafaat irratti feetanii naman ta'e yoo ta'e Arafaat kun nu bira jirtii dhuftanii maramanuu dandeettanii minum xiqqoo illee lafiitii keessa maramartee ilaaluu. Arafaat maaliif viidiyoo deessiti? Viidiyoo maali? Qoyniin baa. Qoy. Viidiyoo maaliif deessiti Arafaat? Viidiyoo deessu jirti. Sababni viidiyoo deessitu maal bahe viidiyoo mee? Ana waan na gaafattan geeffattaniitu beekoosan viidiyoon bawaatee na geessitanii hojii waan asirratti hin qabdanii. Geeffanne rakkoon qabdu waan biraan kidhe jettee ati bira qote ganaa Fatihaa ibsiidha malee ati bira qote khalaas galatoom ulfaadha.